Yeroo gabaabaa keessatti nyaata keenya qofa sirreessuudhaan akkamitti dafnee akka furdatuu dandeenyuu fi nyaata kam fa'aa akka nyaatuu qabnu isiniif hima inshaallah. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam jirtan obboleewwan nagaa qabdu jirtu fayyaa keessanii har'a akkamitti karaa gabaabaadhaan nyaata qofa sirreessuudhaan nyaata nu nyaannu qofa sirreessuudhaan akkamitti akka dafnee furdatuu dandeenyu isiniif hima. Gaafii kana gaafatamee jennaan akkamitti akka furdachuun laafaa ta'e isiniif himuuf ani furdinni waan na dhibu furdinna kana jalumaa baqadha anuma jala fiiganii na jalaa baqadha akka malee na dhibe naaf furdinni warrakkisaa jirra garuu takka furdatanii jennaan qallatuutu nama dhiba malee of qallisuu foon takka baafteeti jette sana ofirraa baasuutu ofirraa gadi buuftee of qallisuutu nama dhiba malee furdatuun laafaanatti fakkaata of furdisuudhaaf wama xiqqoodhaan of furdisuu danda'an garuu foon ofirraa buusuutu nama rakkisa malee fakkeenya anumarraayyuu ani gaafa duraa osoo na argitanii jettan ulee kana fakkaadha akkana jira. Ulee kana fakkaadha akkana jira amma garuu furdinni garumaan deeme na jala deema gara biraatu deemuun beeku waan achi deemu na jala deema wanti xiqqoo nyaadha siin na yaabbata siin ofirraa buusa siin na yaabbata warra rakkisaa jira karaa gabaabaadhaan akkamitti akka furdatuu danda'anii fi maal yoo nyaatan akka dafanii furdatan isiniif himarra inshaallah. Tokkoffaa irratti wanti beekuu qabnu nyaatuma keenya qofa sirreeffatuudha. Nyaati hundi nama hin furdisu akkasuma nyaati hundillee nama furdisuu hin dhabu. Nyaati nyaatamu kun kan nama furdisu ka kaaloorii hedduu of keessaa qabu ta'uu qaba. Akkasuma ammallee tokko wanti beekuu qabnu nyaatuma kaniyyuu ofitti garagalchaa oollee fi qaamni namaa kun akka tokko dafee hin dhaga'u. Nama garii qaamni isaa dafee dalagaa wanni inni itti kennu hundiyyuu dafee keessaa mul'ata garii nammoo ofitti darbaa oolellee wanni inni ofitti gadi kennaa oolu tokkochi keessaa hin mul'atu. Hatattamaan furdina fayyaa qabu furdatuu barbaanne wanti nu gochuu qabnu keessaa irra guddaan kaaloorii nu guyyatti qaama keenya keessaa gubnee baasnu caalaa kanu qaama keenyatti gadi fudhannu irra guddaa ta'uu qaba. Fakkeenyaaf guyyaa kana hojjetaa oollaa humna keenya baasaa oollaa dafqaa oollaa ol bahaa gabbahaa mana kana keessa hojjetaa oollaa wanti nu nyaannu ammoo waan nu qaama keenya keessaa gubnu qaama keenya keessaa gubatee kara alatti gadi bahu caaluu qaba. Kaalooriin nu garatti gadi nyaannu kanu alatti baasnu caalaa ta'uu qaba. Kaalooriin nu nyaannu kanu guyyatti gubnu caalaa hoo xiqqaa ta'e homaa faayidaa hin qabu haga fedhe nyaataa oollee fi humni nu alatti guyyaa baasaa oolu waan irra heddummaatu fi wanti nu nyaanne illee humnuma keenya ta'e bakka nu baafne sanitti deebi'a malee homaa wanti qaama keenya keessa taa'ee foon biqilchuu fi nu furdisuu fi akka qaamni keenya dabaluuf nu gargaaru hin jiru fayyummaa qaama keenyaa qofa nuuf eega malee. Kanaaf wanti nu qaama keenyatti gadi nyaannu wanta nu alatti baasnu caaluu qaba. Afaan keenya gadi taa'uu hin qabu guyyarraa. Reef nyaannee xiqqoo jennee ammallee dhufnee xiqqoo jennee waan nyaannee ammas xiqqoo turree deddeebnee hojjennee dhufnee ammas gadi waan nyaannee ammas xiqqoo turree deemnee deddeebinee nyaannee yoo akkas goonu wanta nu gubnu caalaa wanta nu garatti gadi kenninu waan heddummaatuuf qaamni keenyallee wanta gubu caalaa wanta fudhatu waan argatuuf foonillee baasuuf dafee nu gargaara. Kana ammoo waan ofirratti argee fi ani duraan qalloo ture eegadahe kunoo aannaniif jedhee akka harmi aannanii naa bahuuf jedhee amma dhugaa amma nyaadhaa nyaata kana hin nyaadhaa guyyatti waa hedduu kana juusa anatu dhugaa aannan anatu dhugaa muuqii wanta garagaraa anatu dhugaa aannan harmallee amma daa'ima waan kennuufi dafee beelaha waan ta'eef reefuma tana nyaadhee sa'aatii tokko lama booda ammallee ana waa nyaataa jiru na arganii ammallee xiqqoo turee maal jedhee reefuma tana waa dhugee ammallee ana kubbaayyaa harkaa qabu na arganii waan amma dafee fudhadhuuf osoo ani hin beekin qaamni kiyyaa fuufamee na jalaa ka'e gadi deebisuuf ammoo makaraa argaa jira. Akkanaaf isinis yoo furdatuu barbaadan afaan keessan amma waa nyaatu barate barsiiftanii jennaan ofumaan amma mana keessa deemtanii waa afaan kaatu barattanii osoo isin argineyyuu wanti isin afaan kaattan sun qaama keessan isin keessa utaalee argitanii nyaata fiffilatamaa nyaata nama furdisu ta'uu qaba. Keessattuu nyaata akka kaarboohayidireetiin guutame ka akka kinoo ruuza, paastaa, mokoroonii, daabboo adii kana wanta qamadiirraa daqiiqaa kanarraa hojjetame daabboo wanta garagaraa kana wanta akkana kan yoo nyaatu baay'ifnee kaarboohayidireetiidha dafee qaama keenya furdisuudhaaf illee nama gargaara. Inni ammoo akkasuma nyaannee qofa yoo teenne garaallee akkasuma nama keessaa gadi buusaa nyaannee hojjetuu qabna. Yoo ispoortii hojjetuudhaaf illee nutti hin tollee mana keessa kunoo anjaafiyyuu nu gadi hin teennu irra guddoon keenya mana madaamii keessa jirtanii gaduu hin teettan ol
kaatanii guyyaa kana ol deemtanii gaddeemaa ooltanii anjaafuyyuu ispoortiyyuu gidditti isin hojjechiisaa jira hin teettanii nyaata akkasii sanfaa ammas nyaata mimmi'aahaa akka keekii, chokoleetii, buskuutii, wanta garagaraa, shaayii, sukkaaraan, wanta mimmi'aahaa akkasii sanillee yoo nyaattan dafee furdisuudhaaf illee nama gargaara. Anama maal gochuu ture wanti dafee akkan qaama dabalu na godhe keessa wanti dafee akka jijjiirama qaama kiyya irratti na agarsiise keessa ganama qursii nyaadhaa jidduu kanatti haga laaqanni hin geenne wanta mimmi'aahaa akka buskutaa kanneen mana keessaa hin dhabuu yoo ol deemu lama afaan kaadha yoo gad deemu lama afaan kaadha wanta akka keekii kanallee mana keessatti ijoolleef jedhee hojjedhaa hin dhiisu ammallee reefuma tana nyaadhee ammas ija dura yoo na dhufe kunoo kushiinaa fuula dura of kaahaa mitiree nyaadhaa ammas muuzii akka malee jaaladha muuziilleen pootaasheemii hedduu waan of keessaa qabuuf akka malee nama gargaara yeroo ol deemu yoo nyaadhaa na arga yeroo gad deemullee anuma takka harkaa qabu na argani ammallee wanta pirootiiniin guutamee dhadhaa killee foon akkasuma ammallee ocholoonii kana faa loozii dhadhaa loozii kana faa furdatuudhaaf akka malee dafee nama gargaara kana gootanii yeroo sadeenitti garaa guuttattanii nyaatanii jidduutti juusii yoo dhuguu barbaadan abukaadoo aannanii wajjitti muuzii fi abukaadoo wajjitti dabaltanii daayitanii akka juusii gootanii akkasuma abishiilleen akka malee nama gargaara abishiillee akka juusitti ganama yoo dhiidan qaamallee nama bareecha akkasuma furdatuudhaaf illee nama gargaara keessattuu ammallee tokko wanti dhiisuu hin qabne ofillee of furdisuudhaaf dafee nama gargaaru keessaa tokko guddaani halkan irbaata dhiisuu hin qabdan nyaata dafee garaa keessaa nama hin daakkamne kaarbohaayidireetii kana ta'ee pirootiinii ta'ee wanta mimmi'aahaa ta'ee wama isinitti tole waan irbaataaf manaa qabdan irbaata halkan nyaadhaatii garaa guuttadhaa wanta mi'aahu irra dhugaa garaa keessan guutu akkasitti rafaa irbaata nyaatuun akka malee nama gargaara irbaata inuman dhiisinaa waanuma ta'eyyumaan taane irbaata halkan nyaadhaatii garaa guuttadhaa rafaa istireesa garagaraa yoo qabaattanillee ofirraa xiqqeessa hirriiba dhabuulleen akka dafee qaamni kan kee wanta barbaadu hin arganne wanta titi kennitu dafee hin dhagennee fi nama miidha waan ta'eef haga dandeettanillee rafaa qaama keessan riilaaksii godhaadha. Kana yoo gootan inshallah osoo isin argine foon bareedaa qaama bareedaa baaftanii akkasumatti ammoo yoo isinitti tole hoon nama mana madaamii keessa hojjetu duraanuu guyyatti takka ol ka'ii gadi bu'ii ol deemii gadi bu'ii ifaa jenni isin ajjeefte taate ifaa jedhaafiyyuu suniyyuu ispoortii ta'a hoo ammoo nama mana keessa hin hojjenne guyyaa kana taa'umsaan dabarsitan taatan ammoo nyaattanii qofa akkasitti hin dhiisina akkuma qaama keessanillee isin furdisu garagaraa kanaanillee dhufee asee kanaan isin dura sirbaa deema. Kana fakkaata inshallah haga tokko isin fayyada jedhee yaada viidiyoo kana yoo jaallattan ammoo like share subscribe gochuu hin dagatina obboleewwan keessaniif share godhaadha haga viidiyoo biraatiin walitti deebinuuf arraaf ammoo assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.